Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti ni amannaa, Ameen. Nagaa araarri jaalalli Kiristoos isiniif haa baay'atu. Maatii Waaqayyoo akkam jirtu? Akkam ooltanii? Nagaa keessanii an nagaa kootii galata Waaqayyo. Abbaa nagaa keenyaa ta'ee nama isaatii kanaa sanu taasise galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u, Ameen. Har'a mata duree waa'ee qabsoo fi qabsuuraa wajjin bifa dubbisaatiin ilaallee darbinaa. Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Qabsoo fi qabsuuraa. Waa'ee qabsoo fi qabsuuraa jarri maal akka ta'an, hiikni jaraas maali? Qabsoon maali? Qabsuurri immoo maali? Intu immoo qabsuura maaliif immoo qabsuuramaa? Eenyuuf immoo qabsuuramaa? Wanta jedhu dubbisa kana jalatti wajjiniin ilaalla jechuudha. Waaqayyo nu faana ta'e akka nu geggeessu fedhaaf jaalala Waaqayyo nuuf haa ta'u, Ameen. Qabsoo fi qabsuurri maqaa wal fakkaatuu fi galma wal fakkaatu qabu. Bilisummaa fi qabsaa'uu yoo jenne kiristaanummaaf qabsuuruu. Akka kiristaanaatti waa'ee qabsuuraan isinitti hima. Akka nama bilisummaa barbaaduutti waan qabsoo hubadhaa. Ilaalcha dhuunfaa kooti. Kiristaanummaan jireenyaa fi ilaalcha amantaa kan kiristaanonni jireenya foonii fi lubbuu isaanii fi nu fayyada jedhanii hordofanidha. Galmii fi goolamni kiristaanummaa mootummaa Waaqayyoodha. Mootummaa Waaqayyoo kan jedhamtu ammoo ilaalchaa fi sammuu ilmaan namootaa ol kan taate bakka walabummaa, birmadummaa fi walqixxummaan addaa ilmaan namootaa fi itti kennamtudha. Adeemsi mootummaa Waaqayyoo dhaaluu fi taasifamu hundi qabsuura yookaan qabsoodha. Qabsoo jedhama. Qabsuurri kan eegalu ofirraa yoo ta'u, inni jalqabaa ofi injifachuu fi garbummaa cubbuu jalaa of baasuu fi qabsuurama. Cubbuun garbummaa hamaadha. Cubbuun ni dhalata, ni guddata, ni dullooma, garuu ni du'a osoo hin taane nama ajjeesa. Cubbuu ajjeesuun kan danda'amu sadarkaalee guddina isaa xumurame utuu hin dulloomin daa'imummaa isaarraa eegalee yoo itti qabsuure qofa garbummaa cubbuu hambisuu fi qabsuuruun dirqamadha. Qabsuurri amantaa namaarraa kan dhaalamuu fi kan baratamudha. Adeemsa ciminaa fi ga'umsa qabsuuraa argachuu kan danda'amu namoota nu dursan irraahi. Innis cimina isaan ittiin garbummaa cubbuu jalaa ba'uu fi qabsuuran ilaaluun yookaan ammoo miidhaa garbummaa cubbuu isaaniirra ga'e ilaaluun sana jalaa of baraaruu fi jecha qabsuurra. Qabsuura kiristaanummaa keessatti abboota duuka bu'oota irraa eegalee hanga nu qaqqabutti namoonni amala garaagaraa qaban hedduun ka'anii kufaniiru. Warri akka duuka bu'oota 11tti cimanii addunyaa kanarra garbummaa cubbuu dhabamsiisuu baatanis mataa isaanii walaba baasuun cubburraa of qulqulleessanii qabsuura isaanii goolabanii jiru. Warreen akka Yihuudaa fi adeemanis fakkaatan ammoo aarsaa qabsuurri barbaadu kaffaluu waan dadhabanii fi galaana garbummaa cubbuu keessatti kufuun gufatanii hafanii. Qabsuurri fakkeenyummaa fi cichoomina barbaaddi. Fakkeenyummaan qabsuuraa fi barbaachisummaa kan warra cubbuu injifatee garbummaa cubbuu jalaa of baasuun nuuf ammoo faanjii qabsuuraa ta'anii dirree qulqullummaa gubbaatti faarfamanidha. Isaan jalqabaa hanga dhumaatti kaayyoo isaanii irratti cimuudhaan nama dhugaa ta'uu isaanii mirkaneeffatanii mootummaa Waaqayyoo dhaalaniiru. Addunyaa kanarraa cubbuu dhabamsiisuu dadhabanis cubbuu mo'achuun akka danda'amuu fi hanga dhumaatti cimuudhaan maqaa gaarii akka nutti hambisu nu barsiisani. Faallaa kanattiin warreen qabsuura dadhabee kaayyoo isaa gurguree yoo ilaallu faayidaa xiqqoof jennee qabsuura isaanii gurguranii kufanii isaan qabsuura isaanii qofaa osoo hin taane waadaa gooftaa fi
waadaa fi gooftaa isaanii gurguratanii du'anii. Maqaa fi seenaan isaaniis yeroo hundumaa garbummaa cubbuun wal qabatee ka'a. Warra kaayyoo fi qabsuuraa isaanii qarshiin yookaan faayidaan gurgurate jedhamanii dhalootaa fi akka gufaatiitti barsiifamu. Kan nu jalqabsiisee nu xumursiisee galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Inni itti aanu immoo qulqulloonni madda eebbaati kan jedhu. Qulqulloonni madda eebbaati. Qulqulloonni madda eebbaati. Eebbaa fi kennaan Waaqayyoo karaa qulqullootaa akka nama qaqqabu yoo hubachiisu ogeessichi Solomoon eebbi mataa qulqullootaarra jira jechuun qulqulloonni madda eebbaa ta'uu isaanii dubbateera. Macaafa Fakkeenyaa boqonnaa 22:7 irratti. Namni eebba isaanii barbaadu karaa sirrii ta'een itti dhihaatee eebba mataa qulqullootaa irra jiru fudhachuu danda'a. Amala sammuutiin beekee jireenya uumamaatiin qoratee uumaa isaa kan argate Abrahaamii abbaatiin Waaqayyoo akkas jedheen sin eebbisa maqaa keesi nan ulfeessa, eebba argadhu kan si eebbisan nan eebbisa, kan si abaaranis nan abaara. Seera uumamaa boqonnaa 2:2-3 eeyyan qulqulloonni eebbifamtootadha. Kan isaan eebbise ni eebbifama, kan isaan abaare immoo abaaramaadha. Kanaafuu qulqulloonni madda eebbaati. Gorsa abbootaa. Yeroo cubbuudhaan kuftuu abdii kuttee akka kadhannaa kee hin dhiifne hamma qalbii jijjiirradhutti jettee yoo kadhata kee dhiifte yoomuu qalbii hin jijjiirrattu. Sababiin isaas kadhannaan mataa isaatiin balbala qalbii jijjiirrannaati waan ta'eef. Namni tokko ka'ee yoo nama biraa ajjeesu yakkamaadha jedhu. Garuu namoota baay'ee bakka tokkotti yoo ajjeese lolaa jechuudhaan erga maqaa baasanii booda namicha namoota kana ajjeesan immoo qootaa jedhu. Meeshaan kiristaanotaa harka isaanii irratti albee baachuu osoo hin taane harka isaanii bal'isuun gara Waaqayyootti kadhachuudha. Akka namni na gorsuu hin barbaadu jechuu caalaa of tuulummaan guddaan hin jiru. Iyyasuus Kiristoos Phexrosiin albee kee gadi deebisi yeroo jedhuun meeshaa kan hiikkachiise qofa osoo hin taane akkuma Phexros kan albeetti abdataniif malee. Nama waliin yoo wal lolte ni moota yookaan ni mo'amta. Mana kiristaanaa waliin yoo wal lolte garuu mo'uu hin dandeessu. Manni amantaa yeroo hundumaa ni lolamti garuu guyyaa tokko mo'amtee hin beektu. Seexanni meeshaa waraanaa isaa ittiin lolu of harkaa fixeera. Lola haaraas uumuu danda'a. Manni kiristaanaa garuu takkaa hin miidhamne har'as geesseetti. Gara durattis ni jiraatti. Karaa Yohaannis Afeworqiitiin. Ameen. Eebbii fi araarsummaan abboota keenyaa nurra oolee haa bulu hanga bara baraatti. Ameen. Kitaaba qabsuuraa qulqullootaa dubbisuu. Hariiroo Waaqayyoo waliin qabnu guddisuu fi jaalala isaa fi mootummaa isaa fi qabnu sadarkaa guddaa irra geessisuu fi kennaa isaatiin kan itti fayyadamnu karaa hafuurawaa inni biraan jireenya qulqullootaa kan nutti agarsiisan kitaaba qabsuuraa isaanii dubbisuudha. Qabsuurri qulqullootaa qajeeltota hafuurawaa gochaanii agarsiisuun nutti mul'isu. Seerota Waaqayyoo keessaa baay'een isaanii sadarkaa barreeffamaa qofatti kan jiran yoo nutti fakkaatan illee yommuu qabsuuraa qulqullootaa dubbisnu garuu hojii guyyaa isaanii keessatti raawwatanii hojii hiikanii nuufis fakkeenya ta'anii dhihaachuu isaanii argina. Kitaabileen kun seerri akka dubbannuu fi barreessinuu qofaa fi nuuf kenname akka hin jirree fi abboommiin hunduu miidhagoo jaallatamoo fi hunduu gochaan agarsiifamuu kan danda'an ta'uu isaanii nuuf mirkaneessu. Yeroo baay'ee namoonni tokko abboommiiwwan kan eenyuutii raawwachuu danda'a jedhanii ajaa'ibsiifatanii gaafatu. Kanaafis dhuguma fuula kee mirgaa kan si rukute hundumaa fi isa bitaa immoo dabalee itti qabuun ni danda'ama.
Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 39. Osoo addaan hin kutinii laphee tokkoon kadhachuun waan danda'amuufidha. Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 1 jedhu gaaffiiwwanii kanaa fi kana fakkaatan garuu qabsuura qulqullootaa keessatti deebi'anii waan jiranii fi qabsuura isaanii dubbisi. Gooftaanis qulqulloonni kun hunduu hojii gaarii nuyi hojjennu hundaa fi fakkeenya akka nuuf ta'an ni eeyyama. Dhugumatti waamichi qulqulloonni kun jireenya foonii faayidaa lafaa irraa adda ba'anii itti waamaman ajaa'ibaadha. Hafuura Waaqayyoon jiraachuun waan danda'anii fi qabsuura qorumsa diinaa hunda irratti moo'icha gonkaa waan argatanii fi dhuguma isaanii ergamoota lafaa irratti kunis shakkii malee namni jalqaba fakkeenyaa fi bifa Waaqayyoon akka uumame nutti agarsiisa. Nuufis jireenyi isaanii daandii hafuuraa keenya irraa shakkii fi sodaa malee deemuu akka dandeenyu jabina nuuf kenna. Yommuu qabsuura isaanii dubbisnu waaqni isaaniin gargaare nuunis nu gargaara jennee shakkii malee ni amanna. Sadarkaa amma jirru irra caalaa guddannee kanneen Waaqayyo laphee keenya keessatti akka hojjennu hojjechuun eeyyama Waaqayyooti. Qulqulloonni kan hojjetan waan hafuurri Waaqayyoo keessa isaaniitti hojjetedha. Seenaa isaanii yommuu dubbisnu Waaqayyo jireenya isaanii keessatti akkamitti akka hojjetee fi akka isaaniin galateeffatame hubateera. Jireenyi qulqullootaa baroota baay'ee jireenya namootaa irratti jijjiirama gaarii fidaa ture. Fakkeenyaaf qabsuurri abbaa Hixoonosii qulqulluu Ataamiyootosiin barreeffame uummata Room irratti jijjiirama baay'ee ajaa'iba ta'e kan fidee fi babal'achuu jireenya gadaamii fi sababa guddaa ture. Dura beekaa fi Filisoomii fi kan ture Awugusxinus lapheen isaa tuqamee gaabbiidhaan deebi'uu fi kan gahe qabsuura kana dubbiseeti. Kunis ammoo amma illee qabsuura qulqullootaa irraa barachuu akka qabnu kan nu hubachiisudha. Qulqulloonni qabsuura mataa isaanii hin barreessine. Haa ta'u garuu kitaabni abbootaa biroonii isaanii fi barreeffame har'a wantoota jireenya hafuuraa keenyaa fi barbaachisoo ta'an keessaa isa tokkodha. Kunis seera jireenya abbootaa isaan waliin turaniin barreeffamee fi dubbifame dhaloota itti aanuu fi darbeerraadha. Raajonnii fi duuka bu'oonnis hafuura Waaqayyoon ta'anii yommuu kitaaba qulqulluu nuuf barreessanii fi nuuf dabarsan maqaa isaanii caqasanii osoo hin taane baay'een isaanii kan barreeffamni isaanii booda maqaa isaaniin moggaafamedha. Kitaaboleen isaanii kunis ergaa fi raajii hojii isa Waaqayyo karaa isaanii nuuf dabarsuu barbaadee fi jireenya qulqullummaa isaanii ifatti nutti agarsiisu. Daandii qulqullootaa isa deeman irraa deemnee akka fayyinu Waaqayyo qulqulloota gargaaree nu haa gargaaru. Eebbi qulqullootaa hundumaa keenya irraa oolee haa bulu. Ameen. Galanni Waaqayyoof deessuu haadhasaaf ulfaataa fannoo isaaf haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Waadaa qulqulloota isaa hundumaa galeen akka nutti araaramu akka nu fayyisu fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Qabsoo fi qabsuura keenyatti jabaannee nutis jararraa barannee gonfoo jireenyaa ishee bara baraa ishee samii akka dhaallu fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Waaqayyo isin haa eebbisu. Yeroo eebbifamaa qabaadhaa. Galatoomaa.